nama eenyummaa isaa tokkollee hin beekne wajjiniin hidhatan godhatin. Sababiin isaa guyyaa tokko gaafa ijaan si argee akka bineensatti si baqateetu si bira darba. Namoonni baay'een onlaayinii irraan gaa'ela ijaarrachuudhaaf kaatu. Garuu gaa'elli isaanii nama xiqqoodhaaf milkaa'a, kaan isaanii immoo hin milkaa'uuf. Ashama harka fuunee akkam jirtu? Hordoftoota koo hunduma keessan nagaan isiniif haa ta'u. Biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin teessanii tole gara maamila kootti warri haaraa taatan dabalamaan isiniin jedhaa. Akkasuma warri duraa maatii koo taatanii jirtan immoo laayikii godhaa. Sababiin isaa dhalootatu irraa barata waan ta'eef jechaadha. Seenaa waan dhugaa ta'e tokko waan dhugaa shamarree tokko gubbaarra gahee isiniif himuu dhufe. Yeroo baay'ee maafan dhufee waa'ee shamarranii isiniif hima seetan. Namoonni baay'een keessan dhuftanii mudannoo keessan yookaan hiriyaa keessan irra waan ga'e dhuftanii natti himtu. Namoonni baay'een lakkoofsa kiyya kan qabattan dhuftanii waarrattaniit akkas ta'e dhaloonni kun irraa baratu. Mee miidiyaa kanarratti himi naan jedhaniitu gara koo dhufu. Naa mijatee miti kanaaf viidiyoo waraabu. Haala mijataan qabu akkuma keessanii biyya harabaa keessa jira. Garuu immoo dhaloonni irraa baratan obboloonni keenya mana harabaa keessa jiran rakkoon kun akka isaan irra hin geenye isaan irraa haa baratan. Kanan jedhuun obboloonni baay'een keessan kan naa barreessan isa isiniif deebisuu dhufe. Kaan hunda osoo hin taane tokko tokkoon deebisa. Yeroo waan ani hin qabneef jechuu kooti. Egaa hordoftoota chaanaalii kooti waa tokkotu jira ture. Micaa'oon kun biyya harabaa keessa kan hojjettu ilma dhiiraa tokko barte jechaadha. Ilma dhiiraa tokko dhiira tokko maa irraan barte? Facebook irraan barte jechaadha. Gara Facebook irraan bartee miseejararraa wala asofsiisanii oduma jedhanii gara hiimootti seenanii gaafa gara hiimootti seenan ana hiriyaashiitu natti hime hiriyaa qabatamaatu natti hime jechaadha. Kan natti hime hiriyaan kun durba osoo hin taane dhiiradha. Dhiira akkamii seetan? Dhiira yeroo shimboolee geessu fuudhuu dhaqanii gaafa argu baqattu natti hime jechaadha. Innaa gaafa wajjiniin haasaa jalqabanii siin jaaladha jedhuuni ishiin suura kanaa beektu miti fililteriin kun fokkiftuudhuma kana nama bareessa. Fililterii kana ofitti gootee waarrattee suura ergitee fi bakka jaallatee waarrattee siin fuudha jedheeni wajjiniin walii galanii waan nama garramu birrii xiqqoo qofa ergiteef birrii baay'een ergineef jaalala garuu hin jaallattee turte. Birrii muraasadha kan ishiin ergiteef jechaadha. Achi booda gaafa jaalala wajjin eegalanii waggaa dheeraa wajjiniin ishiin biyya ormaa jirti waan ta'eef wajjiniin jaalala isaanii itti fufanii beektu waan ta'eef jaalala isaanii gaafa isaan itti fufanii saniin booda miceettiin tuni gara biyya imaluudhaaf karoora waan qabduuf gara biyyaan gala jette. Dursa waan nama dhibu mucayyoon tuni nama akkamii seetan? Nama gaa'elaa dhaabdee hiikte jechaadha. Gaa'ela dura dhaabdeet achii booda hin hiikte hin dhiiste jechaadha. Gaa'ela duraa sana hin dhiiste. Maal seetan? Nama caaluun argadha jettee dhiiste natti fakkaate. Innaa gaa'ela ishii sana hin dhiiste waan ta'eef isa kana wajjiniin jaalala eegaltee kana wajjiniin deemsa eegaltee kana kan ittiin barte Facebook irraan barte namni tokko nama gaariidha jettanii too itti siqxanii wajjiniin haasaa hin eegalinaa. Eenyummaa isaa sana biyyummaa isaa sana Itoophiyaawii ta'uusaa Oromoo ta'uusaa sana qofaaf miti bara. Namni nama eenyummaa isaa sana baruu qabda adda baafachuu qabda jechaadha. Oo qaamaan hin argin maal jedhu jettee jaalala keessa galtaaf. Gaa'ela wajjinaan dhaabadha jetta. Innaa mucattii kana gaafa ishiin galuudhaaf kaatu jechaadha waan mucattii sana mudatee ijoolleen dhiiraa sun godhan jechaadha. Waan nama gaddisiisu. Mucichi garuu fuudhuudhumaaf karoorfate beektu gaa'ela wajjin dhaabbachuudha jechaadha. Garuu micaa'oon iddoo daa'ima otoo hin taane isa fililterii sanaan itti asii jechee ergiti malee ishiin garuu qancartuudha jechaadha. Qancartuu turtuudha. Rakkootu biyya ormaa keessa nama tursiisa. Innaa gaafa boolee irra gahan nan gala jetteen ishii jedhe. Mucaan kun kan natti waan nama garramu keessaa makiinaa qaba. Mucaan inni gooddanyaa isaa kun jechaadha. Mucicha isaa fuudhu sana miti jechaadha. Innaa ababaa bitateet booletti ishee eega kanan dhufa jetteeni ababaa bitatee waarrateet
akkuma bakka nama jaalallee isaa eeggatutti ishiinis maatii kiyyattan dhufan jenneen maatii ishiitti hin himne isa qofatti himtee ababaa qopheeffate warratee booletti eege. Innaa hin beeku waan nama dhibochaadha. Dura hin beeku. Feesbuukidhaan malee ishiinis hin beektu. Karma jaalala miseejaraa fi iimoo seeni kana malee waan takka waliin beekan suuraan malee waliin beekan. Gaafa kaanitti hoggaa bakka boolee geessu maatii ishiitti hin himne waan ta'eef hoggaa boolee bira geesse inni bilbilaa deemanii makiinaa mucichaatiin dhaqanii gooddanyaasaa jechaadha. Gaafa dhaqanii inni ababaa isaa harka guuttatee dhaqee hoggaa bilbiluu hoggaa arguu biran geenye otoo biran geenye alaala dawwalee warratee alaala gisee laalu ishii mucaan daa'imaa ishiin qancartuudha. Qancartuu cimtuudha. Achii booda ababaa isaa qabateet naan garagalee miceetti otoo fuula ishiin argin jechaadha. Adaraa kee makiinaa kana naan deebisee makiinaa isaa deeffatee warrateet hin garagale booletti ishii gatee micaa'oo sana jechaadha. Xoophi ishii godhe maaloo maaliif hin gattaa akkam jennee ganna micaa'oo kana maaloo inni gooddanyaanne makiinaa fuudhee dhaqee jechaadha. Maaloo hin gatinii dhaqee hin dubbisnaa. Edheessa gannan lakki hin barbaadu. Maali kana maalan godha haadha kiyya moo maal jedhee tanan haadha manaati jedhee tanan ofitti fuudhee ta'uu gala maal jechuudhaan barbaadudha. Maaliif idimeedhaan nagittu kana maalan godha an akkam piroofaayilii irra laaleetoo suura ishiin naa ergitu laaleetoo hin jaalladhe kun immoo suurri ishii miti kana maalan godhaanii hin barbaadodhe micayyoo sana akkasitti booletti gatee jechaadha. Odoo ishiitti siqeen booda galee bilbila isaa cufatee bilbila isaa jijjiirrate. Sim kaardii isaa gatee jechaadha. Maaliin qabachuu dandeessine maaliin arguu dandeesse? Ishiin kanaan booda ishiin maal gooti? Gara maatii ishiitti iyyachuu qofachaadha. Murtoo biraan qabdu waan ta'eef. Maatii ishiitti ululattee ani booleen jira jette kan maatiin dhufanii fuudhu akkamitti dhufte yoo jedhaniin immoo wayiin madaamitii yannaa arii jetti waan matee jetti kan waan jedhaniin dhabanii. Innaa barumsa ta'afi mee yaa alamii ati hordoftoota baay'ee qabda waan ta'eef ijoollee baay'ee si hordofa. Ijoollee shamarranii keessattuu ijoollee biyya Arabaa keessa jiran isaantu si hordofa waan ta'eef adaraa kee barumsa gaarii argatu. Obboleettii tiyya naan jedhee natti ilaa obbolota koo shamarran keenya keessattuu nama hin beekne tokko hin jaallatina. Hin jaallatina eessayyuu haa jiraatu bakka kamuu haa ta'u. Eenyummaa isaa dura lafatti argiteetta qaaman argiteetta yoo ta'e jaalladhu. Qaaman hin argine taanaan akkasuma feesbuuk irraa waanuma bareedu kana sitti fakkaatee hayi habiibti bareedduu siin jedheedhaaf jaalala sii qaba siin jedheedhaaf hin jaallatin kunoo akkas wal godha gaafa si bira ga'ee bakkeetti si baqata jechaadha. Maaliifi akka kamuu yoo bareeddes immoo homaa waanuma fedhe yoo ta'e wantumti jaalalli feesbuuk irraa dhufu kun jaalalli miidiyaa irraa dhufu kun miidiyumaan gala. Ani baay'ee isaan qaba. Laayikii godhaa dhugaa rabbi waan mucaa tokko siniifan hima waan ishiin mucaa tokko dhiira goote jechaadha. Itoophiyaa galtee ishiis illee seenaa isiniin hima jechaadha. Naa barreessitee jirti keessanii naaf himtee jirti isas immoo sinii fidee sinii waan ajaa'ibaa jechaadha. Barnoota guddaa sinii ta'a. Shamarran keenya hin gowwoomina. Eenyumaanuu taanaan dhirsa yoo ta'e gaafa galtan hin argattu. Lammaffaa dhirsa keessan biyya keessaa isa dura wajjiniin gaa'ela godhattan isa biraa deemtan maaliifiin gattanii dhiira biraa jaallattu. Cubbuu abbaa manaa santu akkana godhe ta'a. Tarii hin beekamu ani hin beeku. Ilaa abbaa manaa keessan isa jaallattan san isa dura seeranitti heerumtan san gaariis haa ta'u yaraas haa ta'u amala badaas haa qabaatu gaariis yaa qabaatu isa wajjin adeemsa kee itti fufi malee kan nama biraa wajjiniin adeemsa kee nama hin beekne wajjin itti fufiin amma barbaade yoo si miidheyyuu inni wajjin gaa'ela dhaabbatte suni si miidhu. Maaliifi maatii kee irra dhaabbatee si fuudhe garuullee hunda miti beektu miti. Waan makaa rabbiin nama laaffise malee isiniin jedha hordoftoota kiyya barumsa guddaa isiniif ta'a shamarran keenya dhaggeeffadhaa irraa baradhaa ijoollee keenya janaa kana hin fiiginaa. Ani ijoollee baay'een qaba keessan dhufanii kan natti himan keessan dhufanii kan na dubbisan jechaadha.
Mucaan tokko siqqee qe'ee kan boo'u tokko jira. Haadha manaa kun biyya harabaa ergadhee maal furmaata maalan godha alamnaan jedhee karaa miseejjaraa akka inni barreeffama likkii uumaa miti. Furmaata isaan beeku dheetuman jalaa hin qabne jechaadha. Hin dubbanne jalaa hin dubbifneyyuu barreeffama isaatu waan xiqqoo malee. Narraa fudhatan jedha eenyu akka irraa fudhate immoo hin beeku. Inni akkasii isiniin jedha. Abbaan manaa keessan dhiiftanii walii gadi fiiginaa. Isin gatu isin dhiisu. Bakkeetti isin gatu beeka afaan isin sobu malee isin sobu isin hin jaallatan. Birrii keessan qofaaf isin jaallatu. Dafqa keessan qofaaf isin jaallatu. Gaafa isin dafqa fixxanoo isin gatu isin dhiisu. Karaatti bakkeetti isin dhiisu. Akkasi dhageessaniitu. Inni akkasiin jechuun barbaada. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa waan dhaggeeffattaniif hedduutti akka galatooma. Barumsa guddaa irraa argachuu dandeessu. Isiniin jedha. Namoonni hubannaa qabu irraa barata. Namoonni hubannaa hin qabne immoo siniif gaafa irra geessa siniif gala jechi nanarra sinii jedhu kuni akkasiin jechuun barbaada. Waan dhaggeeffattaniif yeroo keessan kennitanii hedduutti akka galatooma. Maamila koo ta'uu hin dagatina. Laayikii gochuu, sheerii gochuu hin dagatina. Yeroo gaarii naaf qabaadha. Baay'ee turtii.